Ashamar kafune kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muunqasee faana turaan ejersoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo aana baatee keessatti humni shiftaa Amaaratii fi kaabinoonni gandicha qotee bulaa Oromoo gara adda waraanaatti ergaa jiraachuun himame. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aana baatee keessatti humni addaa naannoo Amaaratii fi kaabinoonni gandicha namoota guyyaa dheengaddaa fi kaleessaa walitti qabuun kottaa ganda keessan eeggatu jedhanii amma gara adda waraanaatti ba'u yeroo kaan qotee bulaan diduu wal dhabdeen uumamaa jiraachuu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Yeroo ammaa kana qotee bulaan Oromoo nama qawwee dhuunfaa qabus ta'e namoota kaan waliin ganda keessa deemanii dirqamaan walitti funaana jiraachuu jiraattonni onichaa madda nageenyaatti himaa jiru. Humni shiftaa Amaaratii fi kaabinoonni godina Walloo aanaalee hunda keessatti sababa lolli kaaba jalqabe kanaan uummata hiraarsaa waan jiraniif qotee bulaa Oromoo ol lammacheessu namoonni hedduun qeef qabeenyi isaa gadhiisuuf qophii irra jiraachuun himamaa jira. Aana baate gandoota baadiyyaa keessa qotee bulaa Oromoo walitti qabuun namoota qawwee dhuunfaa qabanis kanneen mootummaan itti dabalate karaa warra waayyuu ganda gariiroo geessaa jiraachuun dhagahamee jira. Gochi kunis guyyaa dheengaddaa irraa kan eegale yoo ta'u yeroo ammaa kana namoota ganda keessatti hafan walitti qabuu fi namoota ganda gariiroo jiranis gara adda waraanaatti ba'uuf qophii irra kan jiran yoo ta'u qotee bulaan Oromoo diduu wal dhabdeen gidduu isaaniitti uumamuuf akka deemu dubbatu maddi keenya garasii gabaasnuuf laate. Qotee bultoonni gara adda waraanaatti dirqamaan bobbaafamuuf deeman kunneenis fedha qabaanne osoo hin taane dirqamaan oofamaa jirra. Uummanni Oromoo nu qofa qabaadha jechuun ergaa isaanii dabarfatanii jiru. Odeeffannoo dabalataan godina Walloo bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti baankiin cufamuun uummanni qarshii baankii qabu baafachuun rakkisuu yaaddoo keessa yoo galan uggurri yerootis Walloo keessatti kaa'amee jiraachuu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti fiinxaaleeyyiin Amaaratii fi kaabinoonni halkan namoota tokko qabuun kan hidhaa jiran yoo ta'u namoonni hedduun galma abbaa gadaa keessatti hidhamanii jiranis osoo murtii hin argatin murtii malee taa'aa akka jiran jiraattonni magaalichaa nuuf himanii jiru. Haaluma kanaan baankiin godina Walloo keessatti ganama qofaa namoota tokkoof qarshii 1,000 kan kennaa jiru yoo ta'u maallaqni yookaan qarshiin baankii keessa tures godinicha keessa fe'amee akka jiru himamaa jira. Sababa baankiin qarshii kennuu dide kanaan uummanni kan dallansuu guddaa agarsiisaa jiru yoo ta'u akkamiin mootummaan qarshii keenya nu dhorkata jechuun dubbataa jiru. Bulchiinsa magaalaa Kamisee fi aanota hedduu dabalatee qotee bulaan Oromoo kan lola kanarratti hirmaachuu fedha hin qabne yoo ta'u kaabinoonni godinichaa humnoota shiftaa Amaara waliin ta'uun dirqamaan hirmaachisuuf akka fedha qabanis maddi keenya garasii gabaasnuuf laateeree jira. Oggurri yeroo godina Walloo aanaalee hunda keessatti kan kaa'ame ta'uu fi namoonni waraqaa eenyummaa gaafatamanis akka hin kennamneef dhorkamaa jiraachuu maddeen keenyarraa odeeffannee jirra. Akka maddi keenya gabaasnuuf laate jedhutti hidhattoonni shiftaa Amaaratii fi kaabinoonni gocha fokkotaa uummata irratti raawwachaa jiran jedhu. Galgala ergaa akka sa'aatii Impaayera Itoophiyaatti sa'aatii 1 PM darbe namni tokko oliif gadi akka hin deemne dhorkamee jira. Ijoolleen teenya kan Saawud Arabiyaa irraa galaa jiran hedduudha. Ijoolleentu waraqaa eenyummaa hin qabdu kanarraan galgala hin deeminaa jedhamaa jira jedhu. Akkasumas haalli nutis keessa jirru hedduu ulfaataadha jechuun dubbatu qotee bulaan Oromoo Walloo bilbilaan dubbifne tokko. Waraanni shiftaa Amaara kan faannoo ofiin jedhu daangaa Oromiyaa cabsuu seenan ilmaan Oromoo irratti gocha sanyii duguuggaa raawwachaa jiraachuun dhaga'ame. Guutuun gabaasa kanaa Abdallaa Mewaan qindeeffate qaba.
hidhattoonni amaaraa daangaa cabsuun oromiyaa seenan gocha sanyii duguuggaa raawwachaa jiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Naamuruu magaalaa Agamsaa jedhamu keessatti finxaaliyyiin amaaraa kan faannoof hin jettu ilmaan oromoo lafarraa duguuguun beekamtu gocha sanyii duguuggaa uummata nagaa irratti raawwatanii jiraachuun himame. Finxaaliyyiin amaaraa faannoo jedhamu yaamamtu kan yeroo ammaa kana bakkoota garaagaraatiin daangaa oromiyaa ce'uun uummata oromoo qeerraa buqqaasuun duguuggaa sanyii raawwachaa fi manneen qonnaan bultoota biddaan barbadeessanii qotee bulaa mana maleeyyii godhanii hambisaa kan jiran yoo ta'u Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amurruu jedhamu keessatti namoota nagaa jiruuf jireenya isaa geggeeffachaa jiru. Jumlaan namoota hedduu ajjeesuu maddeen keenya gara sirraa odeeffannee jirra. Ergaa sirni mootummaa bilxiginnaa aangootti dhufee ilmaan oromoo kan lafa abbaa isaanii irra jiraachuu dadhabuun biyya hambaa garaagaraa keessatti rakkoolee hedduuf saaxilamaa jiru. Akkasumas godinoota garaagaraa fi aanota garaagaraa keessatti jumlaan ajjeefamaa jiraachuun beekamaadha. Waraanni murna bilxiginnaatiin hoogganamus hidhannoo guutuun oromoof oromiyaa irratti bobbaafamuun finxaaliyyii amaaraan kan farra ilmaan oromoo taate waliin ta'uun guyyaa guyyaan lafa oromoof oromiyaa dhiigaan balleessanii haadha oromoo ilmaaniif abbaa warraa malee hambisaa jiraachuu irra darbee shamarran oromoo guyyaa guyyaan lafa baasaan irratti gudeedamaa jiraachuu maddeen garaagaraa gabaasaa jiraachuun beekamaadha. Haaluma kanaan namoonni shiftaa amaaraa faannoo jedhamuun yaamamtuun badii takka malee oromummaa isaanii qofaan yakkuun rashanaman kan ammaaf maqaan nu ga'e isaan armaan gadii kana Geetaachoo Dhugumaa ilma Tasfaayee Geetaachoo Misgaanaa Soddaa Geetaachoo Tasfaayee Immiruu Gammadaa Abdii Margaa Abdiisaa Fufaa Hundee Awwaqee jaalatam Baqqalaa Gammachuu Goboshoo Tarrafaa Abdataa Bayyanaa Malkaamuu Tamii Boongee Hordofaa Hundee Galiiloo Baabbuu Baayyanaa Gammadaa Magarsaa Abdiisaa dhufanii boggaalee kan jedhamanidha. Akka maddi keenya gabaasanuuf laata jedhutti namoonni bifa suukanneessaa ta'een rashanaman kana qofa miti jedhu. Namoonni hedduun maqaaf gandi isaanii adda baafachuun hin danda'amne hedduudha jechuun dubbatu maddi keenya gabaasanuuf laati. Harargee bahaa keessatti dararaan uummata irratti raawwatamu guyyaa irraa guyyaatti dabalaa jiraachuun beekame. Bal'ina isaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Harargee bahaa keessatti mootummaan piipii qotee bulaa Oromoo hiraarsaa jiraachuu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Sirni mootummaa bilxiginnaa kan naasuu ilma namaa hin qabne guyyaa guyyaan qotee bulaa Oromoo ajjeesuu fi manneen qotee bulaa abiddaan barbadeessuu amaleeffate. Harargee bahaa keessatti uummata dararuu irraan kan ka'e uummanni qeef qabeenyi isaanii irraa buqqa'aa jiraachuu jiraattonni onichaa madda nageenyaatti himanii jiru. Harargee bahaa fi lixaa keessatti waraanni shiftaa Abiyyi Ahmad namoota nagahummaatu keessa hin jirre shanee waliin hidhata qabduu fi ilmaan keessantu bosona jira jechuun guyyaa guyyaan hidhuu ajjeesu saamuu fi dararaa hamaa uummata irraan gahaa jiraachuu jala buune guyyaa guyyaan isiniif gabaasa turuun keenya ni yaaddatama. Haaluma kanaan waraanni mootummaa bilxiginnaa kan maqaa sakattaa awwaboo jedhuun Oromoof Oromiyaa irratti bobbaafamte ilmaan Oromoo ajjeesaa jirtu. Sababa lolli cimaan kaaba biyyattiitti eegaleen ilmaan Oromoo lola kana irratti hirmaachisu jecha halkaniif guyyaa oliif gadi fiiganii uummata dararaa jiraachuu golaalee Oromiyaa mara keessa odeeffannoon bahaa jiru ni addeessa. Mootummaan bilxiginnaa kan yeroo ammaa kana biyyan bulcha ofiin jedhu waraana isaa hidhannoo guutuun uummata irratti bobbaasuuf waraanni isaa finxaaleeyyii Amaara daangaa cabsuun Oromiyaa seente waliin ta'uun gocha sanyii duguugga qotee bulaa Oromoo irratti raawwachaa jiraachuun dhaga'ame. Sababa lola kaaba biyyattiitti gaggeeffamaa jiru magaalaan Dasee muddama keessa galtee jiraachuun beekame. Magaalaan Dasee muddama keessa galuun kaabinoonni humni finxaaleeyyii Amaara uummata keessa oliif gadi fiiguun uummata sodaa keessa galchanii jiraachuu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Humni shiftaa Amaara fi kaabinoonni bakkoota hedduutti sodaa guddaa keessa galuun oliif gadi fiiganii uummata kan burjaajessaa jiran yoo ta'u uummanni sababa kanaan sodaa cimaaf saaxilamee jiraachuu maddeen keenyarra odeeffannee jirra.
Baankiin daldala maamilli humnaa oliitti ta'uun baankii cufaa kan jiran yoo ta'u, uummanni bakkoota hedduutti baankiin cufamuu kanaanis dheekkamsuu guddaa kaasaa jiraachuu hawaasni madda nageenyaatti himan. Magaalaan guddoo naannoo Amaara keessatti argamu magaalaan Daseeroo ammaa kana muddama keessa galee jiraachuu maddeen keenya garasiirra odeeffannee jirra. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaa kan daawwachuu barbaadan Tiwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya jala dhaqaa isiniin jecha akka waan nu waliin turtaniif galatooma.